Ashamaar kafuun daawwattoota fi hordoftoota ejjeem akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa oduu qabannee isinitti dhiyaanneerraa oduu ammaa kan isinitti waan tolchaa Hussein Maddaatiin egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa oduu keenyaa guyyaa har'aa keessatti mootummaan Saudi Arabiyaa lammiilee biyyoota garaagaraa biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraataa turanii fi lammiilee biyyattii lakkoofsaan muraasa ta'aniin alatti sirna hajii barana irratti namni tokkollee hirmaachuu akka hin dandeenye sababa vaayirasii koronaatiin daangessuu dabalatee godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Shawal jedhamtu keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin kanneen baqatanii naannoo Gaambeellaa jiran rakkoon akkamiin akka isaan mudatee odeeffannoowwan jiru qabannee dhiyaanneerra daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa tamsaasni idilee guyyaa guyyaan bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa warri karaa page Facebook keenyaatti hordoftan immoo page Facebook keenyaa like follow godhadhaa jechaan amma kallattiimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabannee dhufeetti isin ceesisa. Mootummaan Saudi Arabiyaa musliimoota biyyoota garaagaraa keessaa dhufuun biyya Saudi Arabiyaa keessa jiraatanii fi lammiilee biyyattii muraasa malee namni tokkollee sirna hajjii bara kanaa irratti akka argamuuf akka hin ayyamnee fi akka hin keessummeessine ibsa baase mootummaan Saudi. Utubaalee Islaamaa shanan jidduu tokko hajjiidha. Nama muslimaa godhuu danda'u hunda irratti dirqama kan taate hajjiin utubaalee shanan amantaa Islaamaa shahaadaa, salaata, zakaa fi ramadaanatti aanee hajjiidha. Kutaa addunyaa garaagaraa irraa musliimoonni miliyoonaatti lakkaa'aman waggaa waggaan hajjuuf gara Saudi Arabiyaatti imalu. Haa ta'u malee bara kanaa sababa weerara dhibee koronaa vaayirasiin uggurri kaayamuun himame. Mootummaan Saudi lammiilee biyyoota garaagaraa biyyattii keessa jiraatan muraasa malee musliimoota hajjiif alaa isitti imalan kan hin keessummeessine ta'uun ibsitee jirti. Mootummaan Saudi labsii guyyaa eengaddaa baaseen biyyattiin hanga ammaatti weerara dhibee COVID-19 waliin qabsootti waan jirtuuf barana namoonni muraasni qofti akka hajjan hayyamte. Ministeerri hajjii fi umraa Saudi tarkaanfii kana fudhatuun kan barbaachiseef dhibeen kun iddoo namoonni hedduun itti walitti qabamanitti rakkoo waan fideef fayyaa uummataa eeguuf tarkaanfii kana fudhatuun kan dirqamaa ta'uu ibse. Akka ministeerri hajjii fi umraa waxabajjii 22 bara 2020 ibsetti hajjii barnaa lammiilee biyyoota garaagaraa Saudi keessa jiraatan muraasa qofaaf kan hayyame ta'uu beeksise. Haa ta'u malee ibsa ganama eengaddaa baaseen immoo lakkoofsa namoota hirmaatanii kan daangesse ta'uunis ibsame. Ministeerri hajjii fi umraa Muhammad Binitiin ibsa miidiyaaleef kenname irratti mootummaan lakkoofsa hujjattoota baranaa irratti qorannoo godhaa jira hanga ammaatti ifaatti hin murteeffamne. Haa ta'u malee nama 1000 yookaan immoo sanii gadi ta'uu mala jedhan. Itti dabaluunis akka kanaan duraatti namoonni 10,000 yookaan 100,000 hin hirmaatan jedhe. Ministeerri fayyaa Saudi Tawfiq Al-Rabi immoo gama isaatiin namoonni hayyamameef kunis magaalaa kabajamtuu Makkaa gahuun dura qorannoo COVID-19 godhamaaf erga hajjan boodas guyyoota 14 namarraa addatti of baasanii akka turan ni dirqisiifamas jedhan. Akkasuma namoota umriin isaanii ganna 65 ol ta'e dhibee waaraa hamaa qabaniif hin hayyamamus jedhamee jira. Tarkaanfiin hujjattoota alaa seenan ugguruu kun erga sirni mootii Saudi Arabiyaa bara 1932 hundeeffame kaasee waggaa 90 booda kan jalqabaati. Waggaa 90 asitti mudannoon akkanaa hin dhagaamne. Saniin dura immoo sababa waraanaa fi weerara dhibee daddarbaa tarkaanfii hajjii ugguruu fudhatamee jiraachuu beeytonni himaniitti jiru. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa sababa vaayirasii koronaa wanti biraas dhaabbatee hajjiinis hafeet jira. Kanaaf namni hunduu dhibeen kun addunyaa tanarraa buqqa'ee hawaasni addunyaa guutuu nagahaa akka argatu bakka jirrutti du'aa'ii gochuu akka hin irraanfanne dhaamsa kenna. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Shawal jedhamtu keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin kanneen buqqatanii naannoo Gaambeellaa rakkoo hamtuutu harkaan qaba jedhan.
Guyyoota muraasa dura godina Wallaggaatti ganda Shabal irraa namooti buqqa'uu gabaasuun kennaa ni yaadatama. BBC'n afaan Oromoo dhimma kana qoratee jala bu'ee hordofee waan dhiyeesse qaba. Nus gabaasa BBC san keessaa qabxii tokko tokko fudhannee kan gama keessaan dhiyeessinu ta'a. BBC'n akka gabaasetti torbaan sanbata darbee sababa walitti bu'iinsa uumameen lubbuu namoota 5 galaafateen gara naannoo Gaambeellaatti godaanii akka turan kan dubbatan jiraatan ganda Shabal amma humnaan nu deebisanii nu dararaa jiru jedhan. Sanbata ganama sa'a tokkotti waraanni mootummaa kaambii Shabal keessa jiru wayita dhukaasa banuu namuu kara faca'ee yeroo suma baqachuu jalqabne waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromootu as jira jedhee dhukaasa banees jedhu. Dhukaasa sana baqannee bosona keessa teenye wayita odeeffannoo namni 5 du'uu dhageenyu sanarratti mootu kan isiniif hin hafu jechuun loltoonni nuti dhaadatan turan kanneen du'an reeffa isaanii dhoowwatan kanuma sodaannee miilaan gara Gaambeellaatti baqanne jedhu namni kun. Qaamni waraana bilisummaa Oromootii ofiin jedhu naannoo san keessa akka socho'u kan dhugaa bahan namni kun garuu yeroo qaamni lamaan walitti dhukaasu hin argines jedhu. Wayita dhukaasni banamu kan ajjeefamu namoota nagaadhaan shanee argiteetta shanee gargaarteetta jedhanii nama gaafatanii tarkaanfii namarratti fudhatu. Waan garaa isaanii barbaade nurratti raawwatu malee waan yakka raawwanneef miti jedhan namni kun. Araddaan qonnaa bakki rakkoon itti mudate Xooxxii jedhamuun beekama. Guyyaa rakkoo mudate sana namni hunduu baqatee akka ba'ee quba qaba jedhan namni kun yeroo yaada isaanii miidiyaaf kennan. Sa'aatii 7 miilaan erga deemnee booda Gaambeellaa geenye kan deemaa bullee borumtaa isaam ga'e. Uummanni Oromoo Gaambeellaa jiranii fi mootummaan naannichaa deeggarsa nuuf godhaniiti jiru. Mootummaan ganda duwwaa 3 nu qubachiisee eegumsa nuuf gochaa ture. Dargaggoonni Oromoo achi jiran daabboo fi shaayee nuuf dhiyeessaa turan. Dhaabbanni fannoo diimaa akka nu gargaarus haala nuuf mijeessaa turan jedhan. Guyyaa 6 akkasii erga turanii booda jimaata darbee qaamolee mootummaa godinaa fi aanaa isaaniirraa loltoota qabatanii gara Gaambeellaa deemuun akka isaan haasofsiisan dubbatu namni kun. Sanbata darbee qaamolee mootummaa fedhii keenya malee nu fe'anii gara Shabalitti nu deebisanis jedha. Wayita nu mariisisan waraanni mootummaa akka nu buqqisee akka nama keenya ajjeesee akka nu doorsise itti himneerra. Kana hunda osoo dhaganii konkolaataa 6tti nu fe'anii namoota 120 gara Shabalitti nu deebisan. Kanneen didanii hafanis jiru. Wayita deebinu qe'een keenya barbadaa'eera. Qabeenyi keenya tokko hin jiru. Waraanni hin jiru jedhanii nu deebisan. Amma garuu waraanni guutee jira. Uummanni amma sodaa keessa jira jechuun erga deebi'anii booda haala jiru ibsan. Kanneen Gaambeellaa keessa dhokatanii hafan namoota 200 ol ta'uu jedhan namni kun. Namoota Gaambeellaatti hafan keessaa namni dubbisnee tokko ijoollee 2 waliin akka dhokatanii jiran nutti himan jechuun kan gabaase BBCdha. Akka namni kun jedhetti naannoon isaan waliin Gaambeellaa jiran ganda duwwaa 3 keessaa kan sharaan hidhameef kana ammoo namoota kooluu galaniiti jiru. Torbee sanbata darbee raayyaan ittisa biyyaa dhukaasa bananii namoota 5 ajjeefnan ijoollee keenya qabadhee ba'ee akka tasaa waan baaneef homaa harkaa hin qabnu namoota keenya as jirantu nu gargaaraa jira amma nama nuuf birmatu barbaanna jedhaas namni kun. Ganda Shabal keessa bakki rakkoon itti mudate Xooxxii namoota 800 caalan qabdi. Kun hunduu dhukaasa banameen rifatee ijoollee keenya baqannee bosona keessa miila keenyaan Gaambeellaa seenne. Nu ajjeesanii nu ari'anii amma immoo qe'ee nagaadha galaa nuun jedhan namoota 100 caalan humnaan nu keessaa qabatanii qe'eetti deebisan. Wayita odeeffannoo naannoo nagaa miti jedhu namni kun. Ofii isaaniitti immoo miliqanii Gaambeellaatti akka hafan dubbatu. Qondaaltonni mootummaa wayita namni godaanuu maqaa keenyatu nu bada jedhaniitu galaa nuun jedhan malee ammallee rakkoon jiru hin furamne jedhu namni kun. Namoota gara Gaambeellaa baqatan gargaaruu fi dhaabbileen akka fannoo diimaa akka gargaaraniif haala mijeessaa fi kan turan jiraatan magaalaa Gaambeellaa maqaa isaanii eeruu hin feene tokko haalli baqattoota keessa jiran yaaddeessaadhas jedhu. Namni kun waggoota hedduuf Gaambeellaa kan jiraatee fi dhaabbata
qorannoo qonna naannoo Gaambeellaa keessa kan hojjetanidha. Akka namni kun jedhanitti erga rakkoon nageenya naannoo Shabal keessatti mudachuu eegalee namoonni gara Gaambeellaatti baqachuun waan baratamedha. Kanaan duras namoonni 70 ta'an baqatanii dhufanii turan. Namoonni kunneen asitti waan hordofamaniif rakkoo isaanii himatan of dhoksanii jiraatu. Kanneen dheengadda baqatanii dhufan ammoo naannoo 3 bakka namoonni keenya itti heddummatan tursiifne gargaaraa turre jedhu namni kun hiriyoota isaanii waliin ta'uun mallaqa walitti qabanii buqqaatonni kunneen akka gargaaraman gochaa akka turanis dubbatu. Kana malees dhaabbati fannoo diimaa akka deeggarsa kennuuf haala mijeessuurra jiran jedhan. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa gabaasa BBC kanarraa akka hubannetti waraanni mootummaa bakkuma lolli hin jirretti uummata nagaa irratti dhukaasa banuudhaan manneen qonnaan bulaa Oromoo barbadeessaa jiraachuu fi qonnaan bulaa Oromoo qe'ee isaatirraa buqqisaa jiraachuu nutti agarsiisa. Mootummaan abbaa irree Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu maaliif akka uummata keenya dararu hojii dogongoraa kana akka hojjetu nuuf hin galu jechuudhaan jiraattonni aanaa ganda Shabal dubbataniitu jiru. Falli jiruun kaabaa kibbaa bahaa dhihaa tokko ta'ee Oromoon mirga isaa kabachiisuudhaaf lafa jiru ol ka'uu qabaas jedhan hayyoonni siyaasaa. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaannee kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraa hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.